Seeddoo Maarshaallii fi Jooniin akka malee walitti dhaadataa jiru. Guyyaan dorgommii isaanii guyyoota muraasa ta'e eenyutu mo'ata laata mee waliin kan eegnu ta'a. Garuu dorgommii kanarratti wantoota adda addaatu eegamaa jira. Seeddoo yookaan maqaan isaa Kamiil Nagaash jedhama. Jooniin immoo Jiu Jitsu jedhamee beekama. Yohaannis Silashiiti maqaan isaa guutuuni. Dorgommiin kun egaa gaggeeffamuuf guyyoota muraasatu hafa. Lamaan isaanii akka malee walitti dhaadatanii jiru. Sirbaa qeenxee yookaan baaqee fakkaatu seeddoon morkataa isaa kanaaf baaseera. Jooniin immoo miila isaaniin cabsee soorama isa baasa. Garuu maallaqa kana argata jechuun walitti dhaadataa turaniiru. Mee waa'ee Jooniin qabxiiwwan tokko isiniitiif kaasa. Jooniin dorgommii ispoortii maarshaal aartii kana kan Biraazil keessatti beekamu. Biraaziliyaan Jiu Jitsu jedhamu kanaan dura baratee ture. Garuu dorgommii kanaaf osoo hin dhaqqabin yookaan morkataa jabaa osoo hin ta'in dura maaltu isa mudate seetan. Kanaan dura yookaan waggaa 3 dura ulfaatinni isaa kiiloo giraama 100 akka ta'e ibsee jira. Kiiloo giraama 100 irra taa'anii dorgomaa jabaa ta'uun baay'ee ulfaataa. Yeroo sana hir'isuuf jecha ispoortii jalqabaa. Akka carraa ta'e immoo dorgommii Jiu Jitsu jedhamu Biraazilitti beekamu kana dubartoota baratan obbolaa lamaan ta'an wajjinitti wal dorgome. Ulfaatinni isaanii kiiloo giraama 50 turanii. Garuu tokkoon isaanii Joonii gaafa mo'atan sanumarraatiin aariidhaan gara dorgommichaatti galee. Achumaatiin dorgomaa piroofeshinaalaa ta'uu danda'e jechuudha. Egaa dorgommii sanarraati kan ka'e fayyaasaafis erga hojjetee bu'aa qabeessa ta'uu isaatti amanee dorgommii akkasii Itoophiyaa keessatti jalqabuunis barbaachisaa akka ta'e amanuu isaati BBC'tti kan inni hime. Kanarraa kan ka'e waggaa 3 walitti aansee ispoortii maarshaal aartii kana barachaa ture jechuudha. Egaa gosoota adda addaadha kan inni qabu miksid maarshaal aartiin kuni har'aaf achi keessa hin gallu. Kanarraa ka'uutiin gara dorgommiitti seene. Sana booda namni anaatiin mo'ate birrii 10,000 fudhata jedhee namoonni akkasa dorgoman taasisaa ture. Marsaa 4 erga injifatee booddee badhaasicha gara 50,000tti ol guddisee sanas erga mo'atee gara 100,000tti ol guddisee sana booddee immoo dorgommiin kun sadarkaa biyyaatti qophaa'uu qaba jedhee waan itti amaneef dorgomtoota kana wajjiniitiin qunnamtii jalqabe yookaan haala mijeessuu akka jalqabedha kan inni hime. Sana booda Itoophiyaa keessatti dorgommii maarshaal aartii barsiisuudhaan kan beekamu Geetaachoon Mallasaa qunnamuusaadha kan ibse. Geetaachoon immoo hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Ethiopian Fight Championship jedhamu akka ta'e ibsamee jira. Sana booddee dorgommii badhaasa birrii miiliyoona 1 qabu qopheessuudhaatiif walii galanii. Sanarraa kan ka'e egaa dorgommii marsaa jalqabaatiin Joonii Jitsu kuni Niqaatelliinaa Mucaa jedhamu injifatee yeroo gabaabaa keessatti kan injifate. Sana booddee dorgommicha haala mijataa ta'ee fi sadarkaa olaanaatti qopheessuudhaaf walii galanii. Yeroo san dorgommicha kan mo'ate birrii miiliyoona 1 argata ture. Sanaatiin injifannoon erga galee dorgommii kanatti fufsiisuudhaatiif onnateera jechuudha. Ethiopian Fight Championshipin egaa kan ammaa kun immoo gaafa guyyaa 21 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffama. Muuziyeemii Aduwaatti kan inni gaggeeffamu. Gosoota ispoortii adda addaa 11tu asirratti agarsiifama jechuudha. Isaan keessaa dorgomtoonni dubartootaas ni jiru. Isatti aansee fulbaana 9 bara 2019 immoo dorgomtoota biyya keessaa fi alaa hirmaachisuun dorgommiin biraa akkasuma Itoophiyaatti ni qophaa'a jechuudha. Haa ta'u malee hanqinni tokko ni jira. Dorgommii maarshaal aartii wal makaa yookaan miksid maarshaal aartii jedhamu kana daanyota yookaan murteessitoonni biyya keessa gahumsa guutuu qaban hin jiranii. Kanaaf biyya alaatii akka fidanii fi isaan alaatii fidan immoo warra biyya keessa akka leenjisan achumaan immoo dorgommicha irratti akka daanyaa yookaan murteessaa ta'anii akka hojjetaniif haalli mijachaa jiraachuu isaatii Geetaachoo Mallasaa kan ibse jechuudha. Gara Seeddoofaatti isin deebisa. Seeddoonis biyya keessatti dorgommii kana yeroo dheeraaf hojjetaa turuu isaadha kan inni ibsaa ture. Dhiyeenya kana gara biyya biraas deemee akkasuma shaakala hojjetaa ture. Deebi'uu isaati miidiyaa hawaasaa irrattis kan inni dubbataa ture. Dorgommii Seeddoo Maarshaalii fi Joonii Jitsu kanaaf badhaasni birrii miiliyoona 5 qophaa'ee jira. Kan mo'ate birrii miiliyoona 4 fudhatee gala. Kan mo'ame immoo birrii miiliyoona 1 fudhatee gala. Mo'ameera jennaare birrii miiliyoona 1. Haa ta'u dorgommii kanarratti miidhagina isaatiif jechuudha namoonni hedduunis irratti ni hirmaatu. Isatti aanuratti immoo birriin badhaasaaf qophaa'eeru guddaa akka ta'es ibsamee jira. Gara birrii miiliyoona 17 kan barbaachisu jedheera Geetaachoo Mallasaa. Sanarratti dorgomtoonni gara birrii miiliyoona 11 akka argatanis ibsamee jira. Badhaasichi birrii 300,000 haga birrii miiliyoona 5tti akka ga'us ibsamee jira. Kana jechuun injifataa olaanaan birrii miiliyoona 5 argachuu danda'a jechuudha badhaasa dorgommii itti aanu irratti jechuudha. Dorgommiin kun haalaan eegamaa jira. Itoophiyaa keessatti dorgommiin akkasii yeroo dheeraa hin beekamne ture. Dhiyeenya kana garuu miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'etti fufee jira. Seeddoo Maarshaal yookaan Kamiil Nagaash moo
Joonii Juusuu yookaan Yohaannis Silashiituu injifata walumaan kan eegnu ta'a.